Ashama harka foonii hordoftoota ilmaan Oromoo addunyaa tana gubbaa jirtan hundi keessanii jechuudha. Arraan tana Itoophiyaa keessa taa'eetiin biyya Arabatti Saa'uudi Arabiyaatti lakkoofsa Saa'uudiitiin naan dawwaluu deemaa jechuudha. Lakkoofsa Saa'uudiiti. Akkanatti waan wantaas garagal duwwaa 582 86 duwwaa 3 lakkoofsa biyya Arabaati jechuudha. Lakkoofsa kana dawwaleetiin free calling jechuudha. Irra dawwaleetiin irra bilbileetiin akkana ma dhiirota biyya Arabaa keessa jiru warra biyya Arabaa keessa jiru kana ma janaajanuu dhuf saniin itti ta'uu deema akkana manna hordofa naani asumaanu pranking godhuu deema jechuudha waan isin jettu mee dhageeffadha usaatuma zimjaa dhageeffadha okay amma irratti dawwaluu deema numa dhageeffadha wajjuma dhageenya mee waan isin jettu Halo. Akkam nagaa? Fayya. Eenyu sinjaana wal barro? Eenyu sinjaana wal barro? Okay. Eessa jirta? Riyad jirta? Maal goota? Oh, waan jaanii namoota godhan sagalee na beekte yoo ittiin deebisa sagalee na beekteen se'a garuu waan na beekte natti fakkaatu funyaan qabadheetiin itti haasaaf mana ma imbaatna bilbilan kaastu si wajjin haasa'uu barbaada. Nambere yo nambere tindi sammas. Sagale na beeti yeetir. Es funyaan qabadee itti haasa. Nambere. Itoophiyaa taa'etumaan zeeniidhaan biyyoora biyya Arabaa jiru hunda janaa jiran. Hunda isaanii. Jangan jantung papa. Ya, ini mah bisa segala jijir deh. Garu nambahin nih, akat nambahin nih biasa. Nambahin. Oh, cast. Akan cepat yo. Tuman deebisee mee takkatti deebisee yaala. Oh, haasoo diddee. Haasoo diddee piraankiin godhoohee. Bilbilaan kaastu. Ya,
sirrattan dawwalaa jiraame maanarraan kaasne maanarraan kaasne dur wal beeyna ture sagalee isa beeytare sagalee kana isa beeyt hamza maa inni anallee maqaan kiyya hamzumaa akkam maanni maa taate maal eenyu inni hamzaanii ati jettu kuni ani hamzaa irraan beeku garuu maqaan kiyya hamzaadha ani hamzaa ati jettu hin beeku garuu ani maqaan kiyya hamzaadha beekta anis akkuma isaati beekta hin dubbatture na beekte amma nure atuma eenyu inni hamzaa kam kam inni hamzaan ati jettu inni maa inni ani hamzaa kee ture akkas taanam wajji haasofnaree maa rakkoo qaba maa inni girgiriin ati jettu girgirii akkamii baantaa rabbinas dodda maal haa godhu ree maal godhi jettame ani hamzaarraan beekuun sin jechaa jira afaan oromoon beektumu na beekte akkam ati nan beektu ana ismaartii akkaan ta'e hin beektu akkam sitti hima kanumatti si dawwale zeeniin sitti haasoo jira riyaadeen jira dhufe monfohaan jira monfohaa amma ayya monfohaan jira kaamma monfohaan jira hin shawwadamne shawwadamte lakkee kana achi booda waan hin beekne haa eegana sagalee dhaggeeffattee na beekte malee akkamin na beekte re wal haa qoblani dhageeysa wayyo duraan shawwadamte immoo garuu xiqqoo wayya no zeenumaan si dawwala akkuma argitu kana ammaan tana dhugaa yoon dubbadde imma riyaadin jira xayyaaraan hin dhufe
beeytaan paaspoortii sakkaan qabu. Dhugaa dubbachuuf Dr. Naabiyaat Geetoti wajjin Dubaay jirra. Sitti meeme guyyaa deema. Ino viidiyoo hunda walii ilaale online irra yeroo hin beeku. Sitti himne ati guyyaa jummata boru. Amma dura sitti himne ati. Hooyi de Saudi fi Dubaay waliin ni dalayti ba. Ni dalayti. Haa viidiyoo hunda walii ilaale. Amma Dubaay jira haa Abu Dhabi magaalaa amma guddoo Dubaay. Dhugaa rabbi. Yoo shakkate viidiyoo hunda walii ilaale re. Irra beenaa si dawwala. Ooyi ajaa'iba. Ati argurra kakutti irraa amanta argurra. Wifi jira laapa wifi hin banadha. Wifi malee kan networkiin Itoophiyaa sitti hin dalaydu. Siimiin Itoophiyaa sitti hin dalaydu wifi hin banadha dhaabbadhu. Maaliif jetta? Egaa deebinaa argu guyyaa lamaa sol guyyaa sadii yookiin. Ayyaa viidiyoon si dawwala. Amma dura mobaayila wajji deemee mobaayila bitadhee dhufaa san hin jenne naani. Jechuun barsiisti san eegaati hin deemtu jetteen ittiin kan najee malee haa dhaqee mobaayila wajji bitadha jeen dhufe amma. Hin deebi'aati maa rakkoo na qabatan. Amma shawwate amma dura Dubaay deemaa jechaa ture. Hin deebin jettee Dr. Naabiyaat Geetuuf wajjin Dubaay deeman jeen beeyte. Hin deebin jettee amma achiin jireenyaan amma aartee jirti bakka amma dhugaasitee jirti ittiin deebisa. Ayyaa amma tanaan shawwate reefuu miti. Hello? Maaliif cufte duuba bilbila? Nagaatti jettee tuma cuftaa duuba. Maali? Maali ni aarte moo? Ayya. Maal ta'e mobaayilli? Maali? Ati wayin turu maali Itoophiyaa deebi'uudhaa mee ajaan mobaayila bitadheetumaan deema. Maali? Maal godhuuf? Hello? Hello?
bilbila qilleensa irratti hawwiltee seera dhaabbadhu. Yoo salaam. Hai. Oh. Amma aartee jirti amma Dubaayin deemaa jechuudha ture amma dura. Bakka amma waan hin dhugaan Dubaay jiru seetee amma aartee jirti bakka amma firaankii taate bakka. Amma Dubaayin jira quba qabdi beeyti akka waan Dubaay dhaqee seetee firaankii amma taate jechuudha. Duraan firaankii hin taane beeytee turte amma karaa kanaan firaankii taate jechuudha bakka. Aartee jirti osoo nan eeyyamsiisin Dubaay deemeettee amma dura hin deemin jettee turte. Akkasii amma Dubaay deema jennaan dhugaa seete aartee jirti bakka. Firaankii godheen jira jechuudha amma gaa imoon hin dawwalaaf nagayaan tura. Firaankii fayyoo isinitti tole sheer laayik sabskiraayib godhaa yuutuub kiyyaas guddisaan isinin jees.